Aartist Yoosan Geetahuun badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Awwaard injifatee badhaafame hattoonni mana isaa cabsanii duraa hatani. Yoosaan gara waajjira poolisii deemuun himateera. Poolisoonnis dhimma kana sirriitti akka hordofaa jiran himaniiru. Guutuu viidiyoo kanaa hamma dhumaatti daawwadhaa. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Awwaard isa jalqabaa Finfinneetti waxabajjii 22 guyyaa yaadannoo aartist Haacaaluun itti wareegame roobii darbe raawwate irratti gosoota badhaasa 10 keessaa kan 3 injifate aartist Yoosaan Geetahuuni. Badhaasni kun miira gammachuu addaa akka itti uume hima. Viidiyoo bareedaa bara kanaa fi sirba cimaa bara kanaa fi yeedaleessaa cimaa bara kanaa kan jedhuun injifadhe. Ani qofaa koo hin sirbu, namoota baay'eef walaloo sirbatti jijjiiree kennasi. Kanaafin badhaasa yeedaleessaa kanattis hammatame jedha. Aartist Yoosaan maqaa Haacaaluutiin badhaasa argateen baay'ee gammaduu hima. Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Bu'aa dadhabbii kootii dhaabbata seena qabeessa akka dhaabbata Haacaaluu Hundeessaa kanarraa badhaafamuu kiyyatti guddaan gammade jedha. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa kun namoota aartii Oromoo keessatti dadhabbii guddaa godhanii fi beekamtii hin arganne baasee kan beeksise ta'uun adda isa taasisas jedha. Kaayyoon badhaasichaa aartii jajjabeessuudha. Leegaasii Haacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuu waan ta'eef galma gahiinsa kaayyoo kanaatiif akka hojjetus hime. An akka hiriyaa Haacaaluutti akka hangafa kiyya kan jala deemee guddadheetti kaayyoo Haacaaluun qabadhe itti fufsiisuun ergan gaafa isa dhabeetii waadaan ofii galeedha. Ammas daandiidhuma sanarran jira. Ani Haacaaluun kufee jabaadhu itti fufi waan naan jedhe natti fakkaata. Anis karaa sana qabadheera jedha Yoosaan. Badhaasichi kaayyoo Haacaaluu itti fufsiisuun caalatti namoonni walitti dhufanii akka hojjetan qulqullina irratti akka xiyyeeffatan waan gargaaruuf guddina aartii Oromootiifis gumaacha guddaa qaba jedha. Yoosaan galmi badhaasni Haacaaluu Hundeessaa kun iddoo weellisichi itti ajjeefametti osoo ijaaramee badhaasichi achitti taasifamee baay'ee gaarii ta'a yaada jedhus qaba. Bookeet Asaffaa ammoo gama weellistuu cimtuu haaraa bara kanaa jedhuun injifatte. Sirba qeenxee tokko kan irbuu gootaa kan jedhu qofa akka hojjettee fi sirba ishee jalqabaa kanaan badhaasa seena qabeessa kana injifachuutti akka gammadde himti. Ani nama lafaa dhufaa tokko jedhee jalqabaa jirudha. Badhaasni Haacaaluu kun warra akka kiyyaa reefuu dhufaa jiru kana jajjabeessuun isaa baay'ee na gammachiise. Namoonni haaraan reefuu gara aartii dhufanis ana ilaalanii cimanii hojjetu jetti. Badhaasicha karaa fuula duraatti hojii babbareedaa akka hojjettuuf akka imaanaa itti kennametti akka ilaaltus himti. Sisaay Asaffaa ammoo walaleessaa cimaa bara kanaa jedhamuun injifate. Inni guyyaa Haacaaluun ajjeefame gadda dachaarra akka ture yaadata. Waxabajjii 22 suni anaaf guyyaa gadda dachaa ture. Haacaaluus abbaa kiyyas guyyaa sanan dhabe. Abbaa koo ganama haceemmoo galgalan dhabe. Haacaaluun guyyaa inni wareegame sana naaf bilbilee na jajjabeessee ture. Galgala sana gadda lama keessa taa'ee akkan itti dabarse yoomiyyuu hin dagadhu jedha. Badhaasicha miira lama keessa taa'ee akka hirmaates hima. Hacee nama fakkaatu, hacee nama dhugaaf jiraate, nama Oromoof jiraate dhabne. Kana osoo gaddinuu akka nama tokkootti badhaasicha mo'achuuttis gammadeera jedha. Guyyaa Haacaaluun ajjeefame sana gadda cimaa lamaan kana keessa taa'een sirba Andu'aalem Goosaa sirbe huursee gannaalee uruursee gibeenii hacee koo si eegeen dadhabe sirba jedhu walaloosaa kan hin barreesse jedha Sisaay. Sisaay Asaffaa walaleessaa cimaa badhaasa Haacaaluu Hundeessaa jalqabaa namni baay'een Haacaaluu weellisaa ta'uusaa qofaan beeka kan jedhu Sisaay Haacaaluun ayyaantummaa nama qabu ta'uu hima. Haacaaluun beekumsisaa gaarummaansaa ayyaantummaansaa weelluudhaa oli. Hacee wajjin gaafa teessu beekumsa guddaa hedduu irraa baratta. Inni weellisaa waan ganaa bara kara fuulduraatti dhufu beekudha. Dhiigni isaa dhiiga qulqulluudha. Hanga dhugaan dhiiga isaa galutti biyyi kun waan fayyu natti hin fakkaatu jedha. Hojiilee aartii walaloodhaan Haacaaluun hojjechuuf yaadaa ture milkeessuuf akka hojjetus hima. Haacaaluun hiriyaa kiyya quuqqaa garaasaa ture nan beeka waan inni gungumee hin fixin waan inni sirbee hin fixin yoon itti fufe jedhee yaada. Sagalees yoon qabaachuu baadhe walaloodhaan waan inni dubbatee hin fixin waanuma xiqqoollee irraan dubbadha jedhee yaada jedha Sisaay. Badhaasni jalqabaa Haacaaluu Hundeessaa kun sirboota qofa irratti kan fuulleeffatedha. Ta'us qabiyyeewwan sirbaa 10 kanneen badhaafamaniin addattis namoonni ogummaa aartii keessatti hirmaatan kan biraanis badhaafamaniiru. Weellistuu Haloo Daawwee, Ibraahim Adamii fi Zarihuu Wadaajoo gumaacha aartii Oromoof taasisaniin dhuunfaan qarshii 100,000 fi 50,000 badhaafaman. Aartist Alii Birraa ammoo badhaasa weellisaa umrii guutuu argateera.
Namoonni suuraawwan weellisaa Hacaaluu Hundeessaa babbareedoo ta'an kaasanii turanis beekamtii argataniiru.